qoricha kintaarotii fi nyanyaacha qaawwa teessumaa ka dabalataan dhibee sukkaaraa irraa dhufu akkasuma san qaama saalaa dhalaa keessatti kintaarotii isii keessa bahee isii gubu wayitaa keessattuu abbaan manaa isitti dabalamu dhiiga laguu akka ittiin dhufne dhoogu deemsa mara isii dhoowwee isii rakkisu qorichi isaa maankaa guddaa tokko qullubbii adii fi sooqidda fuuti tumamaa isaa dammaa wali qooshessitee bakka kintaarotiin sun itti bahe haa dibattu dhiirillee jechuu gubaa sanillee hin dhaaba nyanyaacha sanillee waan dhaabu keessaa kintaarotii ol magariisanillee yarsaatumaan balleessa jechuu kintaarotii wayitaa mana sagaraa seentu dhiigansi keessaa yaa'u ammoo damal akhaweenii as gubbaarra gartu kana bishaaniin jiistee jibriidhaan qaawwa teessumaa kee keessa ol kaayatta kintaarotii handhuuraa gadi siciininu ammoo qarafaa maankaa sukkaaraa walakkaa fuutee danfistee guyyaa 3 garaa qullatti dhuyda.